Deemsa amma keessa jirtuun ati guddachaa jirta moo akkuma duraanitti bikkuma waggaa dabre jirtu jirta moo achii gad jirta? Yoonii fi galiin tantee akkasumas gurmuun dhiibbaan ati gootu hundinuu bikkuma kaleessaa jiraatte yookaan achii gad kan jirtu taate bikka atitti dhalatteetii yookaan sababa biyyateetii yookaan diinagdee yookaan gabayaatii miti. Sababni guddaan siitu beekumsaan gulantaa tantee ol kaasaa hin jirre jechuudha. Akkuma beekamu gulantaa milkaahinaa cuftinuu guddinaa fi dagaaginaa akkasumas tan dandeettii garagaraati barbaaddi. Atis wanni bikkuma kaleessaa sun jirtuuf gulantaa beekumsaa kan keettu achirraa hin fooyya'in jechuudha. Dhugaan namni tokko beekuu qabu. Namni tokkolleen ilaalcha qabeenya dijitii 5tiin qabeenya dijitii 7 ijaaruun inuma hin danda'amu. Kana furuudhaafis qabxiiwwan 3 armaan gadi xiyyeeffachuudhaan na caqasi. Jireenya akkasumas hojii tantee oodiit godhiif duuba deebi. Hojiin akkaan si dadhabsiistu yookaan bikki ati yeroo fi hojjechuudhaaf lafaa kaate joonjooytee dhaabbattu maali? Isiin sun bikka guddinni kan kee itti argamuuti irratti hojjedhu. Lammeessoo beekumsa gaarii irratti horii dhangalaasi. Horsii gaarii haa ta'u kitaaba akkasumas gorsaa gaarii yookaan barsiisaa gaarii kumsaatiin ogummaa narraa hanqate jettee yaaddu kamuu barbaaduudhaan adamsiitii hanga'e. Gurgurtaatis ta'uu mala yookaan gurmuu hoogganuu akkasumas faayinaanshiyaal moodeelingii. Sadeessoo beekumsa kanas shaakal jetteetuma barachuu fi gartee dubbisuunis beekaasin gootu yookaan abbaa ogummaadha. Sagantaa qabadhuutii hojiirra oolchi waan beeytu san akkamiin akka hojiitti hiikuu dandeessu laaliitii bu'aa isaatis madaali. Guddina barbaadda taanaan beekumsa kan kee guddisi. Sambooda horiinis ta'e gurgurtaan si hordofa. Kitaabni gaarii waa'ee daldalaa yookaan diinagdee akkasumas faayinaansiidhaa jireenya kan kee yookaan ilaalcha kan kee jijjiire maali? Koomentirra nuu kaayuu hin dagatin akkasumas larne je'iitii koomenti godhi. Gulantaan milkaa'ina keetii gulantaa dagaagina eetii kan caalu yeroo takka ja'a Joon C. Maxwell. Dhufuun dagatinaa horii formaatan dhabinaa nagayannaa tura.